jireenya keessaniin, hojii keessaniin, deemsa keessaniin, haasaa keessaniin, ilaalcha keessaniin ammam Waaqayyoon sodaanna. Warri iddoo boqonnaa sana galan warra Waaqayyoon sodaatan. Gooftaa Yesuus Maatiyos keessa yeroo dubbatu nama akka keetii sodaatine. Namni akka keetii yoo baay'ate foon kee ajjeesa. Ani garuu foon kees lubbuu kees walitti qabee qililleen dhaabne keessatti gadi buusuu danda'a. Ana duwwaa sodaadhaa jedha Waaqayyotu. Kan sodaatamu Waaqayyoodha. Jawween isa sodaata. Hafuurichi hamaan sun jechuudha. Kan amma Waaqa rakkise nama. Inni nagadu Waaqa sodaachuu dhiiseera. Inni tajaajilu Waaqa sodaachuu dhiiseera. Hamanneerraa waldaa hin dhufna Waaqayyoon sodaachuun garuu jireenya manaa keessa badaa deemeera. Hatee waldaa, ejjee waldaa ta'a walii